dubbaneessa deebuu jaalalaa. دلتي ما ما شاء الله جد شمني ربي إنها قجلتو عندك إناتو أنا مالي نيجرا ورتا جزيل تاي مال تدي مال تدي تبغى كرر دي بايرا garam deemaa jirra gara hoolota adeemarra moo gara sululta adeemaa jirra gaafii natti ta'a jechuudha wallaahi billahi gaafii natti ta'a garam deemaa jirra maashaallaan tun rakkatte isinii fi kan gadhiisa jalatti warri na jaalattan dhufsanii maashaallaan naan jetta wallaahi nan rifadha Nidesi maashaallaan irraa jettan dhugama isiniin jedhaa miti nan rifadha. Bareedduu tiyya burtukaana tiyya. Ta dabbaa buskuutaa. Ta harmi isiidhaa akka mandariinaatti dhaabbatu. Ta boqoon isiidhaa hanga hadhaa jechuudha. Akka siidaa haawultii Haayisillaaseetti dhaabbattu. Ta shurrubbaan isii bishaanii lafarra yaa'u. Osoo naan jettaniiti kun paaworii kiyya akka malee na dabala akka malee na dabala paaworiin kiyya kun jedhu. Akka malee paaworiin kiyya kun bakka injiraa miti soolii macaammaa sooliin qabne kana godhadhu na godha. Gingizee isin dhuftanii maashaallah jettanii qaanfadha akka hin saalfadha akka waan waa hatee kanaan. Hin saalfadha akka waan waa hateetti. Isinii galee. Kanaaf gaafa an viidiyoo gadhiisuu fi gaafa garasi gammadaan viidiyoo gadhiisus yoo dandeettan akkuma isaa bareedaa kenna. Abbaa feete caalta. Maashaallah sirraa jenne akka sirraa jennettan ana jalatis ko maashaallah shisma bareedduu too qal'oo mudhii sonsaa talaakkoosa 8 fakkaattu. Mandariina tiyya. Tayoo achi deemtu waan as deemtu fakkaattu. Abbaa feete caalta. Akka barbaadde bareedda. Naan jedhi koottuuti. Yoo dandeessee jechuudha. Amma dokumentii akkasii san barreessanii faniin qaanfadhaa yoo waa gizee fa'aa jinniin akka viidiyoo argeessin irratti hin poostatu. Jinniin akka gizee akka viidiyoo argeessin irratti hin poostatu. Hin qaanfadha akkasii isin na faarsitanii fa'a. Alhamdulillah. Gina ammoo isin na faarsuu dhabuun kiyya kun leenca namatti arsiisa gizee leenca bakka. Ma fakkana yaada hiree rabbiin hiruu jedhe. Fayyaa rabbitu naa kenna. Rizqii rabbitu naa baasa. Maal maaf ani ummata kana wajjin miskiina mattarade. Amaleen zikiraa kanadhaan saree jetti. Saree nama biyya faranjiititti sadarkaa guddaa qabdi. Sareen sadarkaa guddaa qabdi jechuudha biyya faranjiititti. Sareen ilma namaati malee sareen ilma namaati. Anaafis nama akka kiyyaa fi kan keetiiti sareen malee sareen jedhamtu. Sareen bara amaanaa takka balbala takka gizee amaanaatti dhiifattee deemte amaanaa san qabdee siin eeddi. Ati yookaan hiriyyaa kiyya taatee gaafa natti dhalooftee gaafa natti hiriyoomte waggaa takka booda hicciitii kiyyaa jireenya kiyya fat gootee baastee akkan fooqii gubbaaf darbu na goota jechuudha. Akkan uf jibbu na goota.
Gizana mta kon sare yedan saren abadan saren sirra nyaate sinyatu saren kabaja guddaa qabdi. Biyya faranjii keessatti bar algaara ciifti bar bakka namni taa'u ta'etti bar waan namni nyaatu nyaatti bar. Kootu jedhan deebiti bar. Waan ati itti ergitee waan ati irratti leenjifti irratti guddatti sareen. Amma ustaazonni kenna masgiida dhaabatanii qarbii keessatti akkanat jira. Achuma jirta ati. Kamataa distii buqqee kana distii godhee tuman taa'ee akkanatti gizeessa waa'ee jaartii yaadanni maaliif quba ofii harkaan akkana godhaa bar ofii akkana yaada waa'ee isii waa'ee fireendii fa yaada ofii masgiida keessa jiraa bar taa'ee waa'ee fireendii fa yaada waa'ee fireendii waa'ee jaalallee isaa ta duutee fa ta amma lubbuun jirtu ta isa gubaa jirtuu fa akkanatti taa'ee yaada ofii maqaa masgiida keessa jira maqaatu masgiida keessa taa'aa dhaqee atam sareen jechuudha biyya faranjiitti waan ati irratti leenjifti irratti waan ati irratti guddifti irratti waan san irratti si hojii jiraatti sareen kabajaa qabdi saree gizee jettan na ajaa'ibaa iyyaa mee sareen ta biyya keennaatitu kabajaa hin qabne malee ta biyya keennaati akka arge guddata malee akkuma keenna akka argite guddatti malee sareen biyya ambaa bar fooloo isii miliyeena meeqa fooloo qabdi bar miliyeena 10 miliyeena 20 miliyeena 30 fooloo qabdi sareen biyya namaa adurreen biyya namaa miliyeena meeqa fooloo qabdi yoo argitan kanaaf akkuma nuti amma laal biyyattii addunyaa meeqa keessa jirti 2025 keessa jirti Itoophiyaa meeqa keessa jirti 17 keessa jirti Itoophiyaa akkuma kalaandariin keenya duubannu gate teknooloojiin keenyallee duubatti ati Senegalee kalaandariin duubannu gate teknooloojiin illee duubannu gate duuba jirra ganaa dhufna ganaa nuti ganaa waa hedduun duubatti hafnee jirra teknooloojiin addunyaa seenee waa takka seenaa jiru reef Abiyyi Ahmad giddiidhaan dhiibaadha giddiidhaan istaayilii faransaayii kanaan giddiidhaan maal gaffite mootummaan jedhan kuno gizee namni tokko mana keessa taa'ee birrii waliif dabarsuu qaba baankii dhaquu hin qabu silkii irraa gara silkiitti moobaayil baankii banatee namni tokko akkasii walii dabarsuu qaba gizee ammoo liqii bifa kanaan haala kanaan akkanaan guddacha laa kun nama fixuuf gadi yaa'an nama fixuuf nama balleessuuf gadi yaa'an gizee waa mootummaa laa mootummaan maal gadi fide sida mootummaan kun nurraa ka'uu qaba akkam rabbi isa haa kaasu mee rabbi isa haa kaasu jedha mootummaa kana mirqaananii jechuudha rabbi isa haa kaasu jedha habibi waan rabbi kaasuuf hin jiru istaayilii faransaayii gafide namichi istaayilii jaarmaan gafide istaayilii ameerikaa gafide teknooloojii